Bara 2024 keessa hambaalee addunyaan qabdu keessaa tokko ta'ee kan galmaa'e malkaa Qunxurree giddugala biyyaa irraa kallattii kibbaan qarqara laga Awwaash irratti argama. Seenaan iddoo kanaa qaroomina laga Awwaash waliin wal qabatee dhufe faana wal hidhata. Jiruu fi jireenya dhala namaa iddoo kana turanii fi ammallee jiraachaa jiran akkasumas meeshaalee isaan itti fayyadamaa turan kan amma hambaa seenaa fi aadaa addunyaa ta'e qorachuun waggoota 60 dura eegale. Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media kan amma daawwachaa jirtan waa'ee malkaa Qunxurreeti. Aga dhumaattis yoon hordoftan waan guddaa irraa barattu jennee abdan nu waliin turan dhaamsa keenya. Seenaa qorannoo arkeoloojii keessatti qorannoo baay'ee fi yeroo dheeraa fudhate kan irratti gaggeeffame malkaa Qunxurree qorattoota biyyoota addunyaa kanneen akka Niizerlaandii, Faransaay, Xaaliyaanii fi Ispeen hirmaachiseera. Hortee nama durii waggaa miliyoona 2 dura turerraa eegalee jijjiiramni tuufiinsa qabu daddanatti mul'achuu qorattoonni mirkaneessaniiru. Itti fayyadamni meeshaalee iddoo kana tures jijjiirama teekinooloojii keessatti qooda guddaa gumaachuu qorattoonni ibsaniiru. Malkaa Qunxurree hambaa seenaa jijjiirama tirannaa dhala namaa fi argannoo meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamaa tureen ulaagaa guutuun dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuneeskootti galmaa'eera. Qorannoo iddoo kana keessatti waggoota 13 caalaa kan hirmaatan ogeessi hambaalee Dr. Solomoon Daggafaa seenaa moggaasa maqaa iddoo kanaa duuba jirurraa eegalanii qabiyyee waliigalaa as jiru nutti himaniiru. Moggaasa maqaa kanaa wal qabatee yaada lamatu jira jedhan Dr. Solomoon. Akka qorannoon mul'isutti moggaasa maqaa kana ilaalchisee bu'uura kan ta'e inni tokko seenaa laga Awaashii fi sochii dhala namaa bara durii irraa kaasee addanatti mul'ataa turedha. Inni jalqabaa imaltoonni wayita fageenya dheeraa imalanii dhufanii malkaa kana ce'an qabbana handaara galaanaa kanatti boqonnaa fudhatu. Galaa qabatanii deeman irraa waliif qunxuru kanarraa ka'uun malkaa Qunxurree akka jedhame dhageenya jedhan Dr. Solomoon. Ka'umsi maqaa kanaa inni hunda caalaa sirrummaasaa qorannoo mirkaneesse ammoo qaama saalaa dhiiraa irraa kan moggaafamedha. Kunis ka'umsi isaa malkaa Awwaash guddaa waan ta'eef namoonni uffata baafataniif ce'u turan. Daldaltoonni hedduun dachee Guraagee irraa daangaa giddugaleessaa biyyaatti laga kana ce'u. Wayita uffata baafatanii ce'an kana qaamni isaanii ni mul'ata. Kanarraa ka'uun malkaa Qunxurroo jedhan. Boodarra maqaa kana waamuu qaanfatanii malkaa Qunxurree jedhan jechuun ibsan Dr. Solomoon. Bakka kana irratti yeroo dheeraaf qorannoo kan geggeesse Profeesar Jiyaan Shaabaa'oon kanuma natti hime. Malkaa Qunxurree godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee Sabbataa, Hawaasii fi Qarsaa Qondaalaa keessatti handaara laga Awwaash gamaa gamanatti argama. Qorannoon bakka kanaa bara 1963 nama Jeeraard Deekar jedhamuun eegale. Namichi kun waa'ee hambaa seenaa fi aadaa dhala namaa qorata osoo hin taane waa'ee laga Awwaash qorata ture. Hoggaa qorannoo gaggeessu dhagaawwan dur harka namaan bocamanii faayidaa irra oolaa turan arge achumaan gabaasee qorannoon bakka kanaas eegalame jedhan Dr. Solomoon. Erga ogeessi saayinsii bishaanii Deekar iddoo kana abuuree booda arkeoloojistoonni Jeenarri Beeluud jedhamuun bara 1964 gara bakka kanaa deemuun qorannoo Deekar mirkaneesse. Beeluud ogeessa yookaan qorataa nama duriidha. Iddoon kun lafa dur dhalli namaa keessa jiraate keessatti hojjetaa ture keessa socho'aa ture. Ta'uu qoratee mirkaneessa jedhan Dr. Solomoon. Qorannoon iddoo hambaa nama durii kun sirnaan kan eegalame bara 1965 yoo ta'u qorannicha adda durummaan kan hoogganaa ture lammii Faransaay Jiyaan Shaabaa'oon nama jedhamudha. Hoogganummaan qorannoo bakka kanaa 1965 irraa hanga 1980 keessa Profeesar Shaabaa'oon jala ture. Bara 1980 irratti barataa Shaabaa'oo kan ture Profeesar Maarseeloo Peernoo dhufe jedhan Dr. Solomoon. Saayinsistoonni Faransaay erga bakka kana qorachuu eegalanii ammallee hin dhaabne. Profeesar Shaabaa'oon bara 1933 hanga 1995 deebi'ee qorannoo malkaa Qunxurree irratti gaggeeffamu hoogganeera. Barataan isaa Profeesar Maarseeloo Peernoo ammoo bara 1999 irraa qabee qorannoo iddoo kanaa hooggane. Boodarra hooggansi qorannoo malkaa Qunxurree saayintistii Margaariita Muusii jedhamutu harka gale. Qorattoonni lameenuu Yuunivarsiitii Room Laapaansaa jedhamurraati. Bara 2019 irraa eegalee ammoo garee qorattoota Xaaliyaanii fi Ispeen Margaariitaa Muusii, Edwaardoo Mendes Kuintasii fi Jo'aakuhin Paaneraa hojii qorannoo malkaa Qunxurree harkaa qabu. Qorannoon biyyoota alaa kunneen ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaatti abbaa taayitaa qorannoo fi kunuunsa hambaalee aadaa akkasumas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uun qorannoo gaggeessu. Mootummaan naannoo Oromiyaa seera malkaan Qunxurree ittiin eegamu baasurraa hanga qorannoof haala mijeessutti gahee guddaa gumaacha jedhan Dr. Solomoon. Kana malees fedhiin uummataa maal akka ta'e hubachuun akkasumas uummanni eegumsaa fi faayidaa bakka kanaa keessatti hirmaannaa guddaa akka qabaatu kan hojjete biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati.
Federaalli warra UNESCO waliin dubbachuun haala mijeessuu ture hojiinsa. Dr. Salamoon Daggafaa akka jedhanitti malkaa Qunxurree keessatti wantoota ijoo sadiitu argamu. Isaan keessaa tokko jijjiiramni suutaa dhala namaa asitti mul'achuu isaati. Dhalli namaa waggaa miliyoona 2 dura iddoo kana jiraachaa akka turee fi ammas itti fufee jiraachaa akka jiru qorannoon mul'iseera jedhan qorataan hambaa nama durii kun. Gama jijjiirama tirannaa dhala namaatiin malkaa Qunxurree keessa horteen dhala namaa waggaa miliyoona 2 dura kan ture Homo erectus irraa kaasee hanga qaccee namaa amma Homo sapiens jedhamutti iddoo kana jiraachaa jira jedhan Dr. Salamoon. Har'allee dhalli namaa itti fufinsaan bakka kanarra jiraataa jira. Kun jijjiiramaa fi itti fufinsa dhala namaati. Fakkeenya ta'a. Gama meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamuun ammoo bara dhagaa durii irraa kaasee hanga bara dhagaa giddu galeessaatti achirraa kaasee ammoo hanga bara suphee meeshaalee turan hunda of keessaa qaba jedhan Dr. Salamoon. Jijjiirama dhala namaa fi meeshaalee kanneen haala addaan hin cinneen bakka kanatti argatta. Bakka biraa haala kanaan hin argattu. Afrikaa keessas deemtu kan miliyoonota tokko yookiin kan miliyoona walakkaa argatta. Kanaaf bakka addaa ta'e. Aadaa fi duudhaa jiruu fi jireenya dhala namaa akkasumas meeshaalee dhala namaa durii fayyadamaa turee fi ammallee jireenyi itti fufee jiru waggaa miliyoona 2 irraa kaasanii walitti fufinsaan argachuun malkaa Qunxurree adda taasisa jedhan Dr. Salamoon. Gama jijjiirama teekinooloojii yookiin meeshaalee dhala namaa itti fayyadamuutiin bara dhagaa durii irraa kaasee meeshaalee turan qottoo irraa hanga meeshaa ittiin dhagaa cabsaan kilevers jedhamutti malkaa Qunxurree keessatti argameera. Ammallee jira. Magaalaa Finfinnee irraa kallattii kibbaatti kiiloomeetira 50 fagaatee kan argamu malkaa Qunxurree godambaa arkiyooloojii 3 of keessaa qaba. Seenaa piriisteejii kan qabatee jira. Jiyooloojii volkaanoloojii fi paaliyoo antiroopooloojii kan qabates godambaan jira. Godambaan hurufa keessa jirus jira. Kun Afrikaa keessatti kan jalqabaati. Namni gara iddoo kanaa dhufu jalqabaa kan arguudha jechuun wantoota bakka kanatti argaman ibsan Dr. Salamoon. Lafeen bineensota durii fi sanyiin dhala namaa iddoo kana turan akkamiin dhagaadhaan qalatanii akka nyaataa turan kan mul'isus jiraachuu ibsan. Iddoo hambaa nama durii malkaa Qunxurree kun qorannoonsaa bara 1963 irraa eegalus dhaabbata biyyoota gamtoomanitti galmee dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa irratti kan galmaa'e hagayya 2024 ture. Iddoowwan hambaa nama durii ta'an keessaa kan akka malkaa Qunxurreetti gadi fageenyaan qoratamee akka hin jirre kan kaasan Dr. Salamoon kanaaf UNESCO irratti galmeessuun yeroo dheeraaf fudhate jedhan. UNESCO irratti akka galmaa'uuf sochii kan eegalle akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1990moota keessa. Qorannoon iddoo kanarratti qoratame hedduudha. Duudhaa aadaa fi seenaa addunyaa irratti sadarkaa guutuu kan bakka kana qofatti argamu of keessaa qaba. Qorannoowwan hedduminaan gaggeeffaman dhugummaa isaanii mirkaneessuuf yeroo dheeraa fudhachuun akkuma jirutti ta'e eegumsaa fi kunuunsa iddoo kanaa ilaalchisee rakkutu ture jedhan Dr. Salamoon. Lafa kana kunuunsitee kutannoo kee mul'isuu qabda. Kun yeroo dheeraa nutti fudhateera. Hawaasa mariisuun waliin hojjechuun warri UNESCO akka dhufanii bakkicha ilaalan gochuun akkasumas waa'ee iddoo arkiyooloojii kana barreeffamootaa fi viidiyoowwan mul'isuun yeroo fudhate. Dambii ittiin bulmaata iddoo kanaas baasuun dirqama ture kan jedhan Dr. Salamoon erga dambiin qophaa'e kaartaan lafaa kanaas baramee booda UNESCOtti beeksifna jedhan. Akka Dr. Salamoon jedhanitti malkaa Qunxurree UNESCO irratti galmeessuun qofti gahaa miti. Bakki kun bu'aa eegamu kan argamsiisu yoo barbaadame waadaa galame kutannoon bakkaan ga'uun dirqama kunuunsuu fi misoomsuun murteessaadha jedhan. Yoo waadaa seennee eeguu baanne UNESCOon galmeessarraa haquu danda'a jedhan. Kanarraa qindeessine kan murate xumurra. Qophii biraan haga wal agarruutti nagaan tura.